Kuni mata bowaarratti kan ijaarame daandii Gilaas Plank Road jedhamu kan gaara Tiananmen irratti hojjetamee jirudha. Gaarri Tiananmen kun biyya Chaayinaatti kan argamu yeroo ta'u, naannoo magaalaa Jiangzhou jedhamutti kan argamudha. Iddoon argama isaati immoo Naashinaal Paarkii Tiananmen jedhamu kan biyya Chaayinaatti argamu keessattidha jechuudha. Dheerinni daandii kanaa walumaa galatti kiiloomeetira 10.77 yeroo ta'u, darbee daandiin of laallee yookaan mastaawotiidhaan hojjetame. Dheerinni isaa meetira 60 kan dheeratu, dalgi isaa immoo meetira 1.6 kan bal'atu hojjetamee jira. Kunis immoo namoonni gaara kana daawwatan akka ta'utti jala isaanii ilaaluu akka qabaniif, daandii isaan irra adeeman mastaawotii yookaan of laallee ta'uu akka qabu yaadameetudha kan hojjetame jechuudha. Egaa daandiin kun akkuma isinitti hime kiiloomeetira 10.77 kan dheeratu yeroo ta'u, gara marfata 99 qaba jechuudha. Namoonni biyya garaagaraarraa gara iddoo kanaa dhaqanii yeroo daawwatan argina. Haa ta'u malee iddoo daandiin mastaawotiidhaan hojjetame kana namoonni sodaa yookaan foobiyaa qaban akka dhaqan hin gorfamanii. Garuu namoonni akka ta'utti jaala gaara kanaa daawwachuu barbaadan daandii mastaawotii qabu kanarraa akka isaan imalantu godhama jechuudha. Egaa gaarri kuni ol fageenyi yookaan ol ka'iinsi dirra galaanaarraa qabu gara meetira 1,500 yeroo ta'u, ol dheerinni daandii kanaa immoo jala gaara kanaatti ka'e jechuudha, gara meetira 1,300ti. Akkuma kana immoo jala gaara kanaatti holqa Tiananmen Cave jedhamutu argamaa jechuudha. Egaa kun daandii of laallee yookaan mastaawotii irraa hojjetame kan gaara Tiananmenitti argamu biyya Chaayinaati jechuudha.